yoo jaalalli jiraate amantii garagaraa keessaa wal fuudhuun rakkoo maalii qaba jedhu. Kuni gaaffii dargaggoota baay'eeti. Waan rakkoo hin qabne isaanitti qabsi. Iddoo itti seexanni isin qabu kiyyoo keessa isin buusu keessaa inni guddaan isa kana. Asitti namoota baay'eetu nyaatameera. Ishee fuutee dhumarratti gara si'oolitti, gara badisa barabaraatti, gara du'a barabaraatti kan si geessitu yoo ta'e, Waaqayyo irraa kan addi si baaftu yoo ta'e, maal si gooti? Dargaggoota isinitti hima isa kana sirriitti yaada. Yeroo waa'ee gaa'ela yaaddan nama amantii keessaniin ala ta'e. Hammamaa bareedu, hammamaa qabaatu, waan kamiyyuu haa ta'u, maal waan biyya lafaa kanaa hundumtu harka isaan jiraatin. Inni kun gatiin qabu. Jalqaba gaa'elaan wajjin walitti dhuftee yookaan immoo dhimma gaa'elaatiif walii galtee sana miti kanatti waaqa amansiiftu. Isa kana kan dursu kan biraa. Kanaaf durumaanuu nama qophaa'e, nama amane, nama fayye barbaaduutu si barbaada. Qotiyyoo fi harree walitti camaddee ittiin hin qotiin jedhu. Baay'ee dinqisiisaadha. Harreen harreedha, hojii mataa ishee qabdi. Qotiyyoon immoo hojii mataa isaa qaba. Qotiyyoon qonnaaf oola, harreen immoo geejjibaaf oolti, wantoota adda addaati. Bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry attam jirtu? Warra nan beekneef sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeessu ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii gorsa gaa'elaa fi akkuma kana leenjii gaggabaabaa gaa'ela wajjin wal qabatu argachuu yoo barbaaddan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkuma kanas immoo yeroo itti aanu viidiyoon keenya akka isin qaqqabuu fi milikkita bilbilaa tuqxanii all kan jedhu irraa akka isin kaawwattan isinan jajjabeessaa. Ergaan guyyaa har'aa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hamma dhumaatti ana wajjin turaan affeeraa kooti barumsa guyyaa har'aatiin baay'ee eebbifamtu. Hamma dhumaatti na wajjiniin tura. Akkuma kana viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Akkuma beekamu egaa yeroo darbee qo'annaawwan adda addaa wal wajjiniin ilaalaa turre, keessumaa immoo mata duree guddaa tokko fudhannee kutaa adda addaatti qoonnee ilaalaa turre. Innis immoo mata dureensaa duraa duuba gaa'elaa kan jedhudha jechaadha. Duraa duuba gaa'elaa kan jedhu kutaa adda addaatti qoonnee wal wajjin ilaalaa turre. Amma ammaatti kutaa 4 ilaalleerra. Har'a kutaa 5ffaasaa isiniif qabadheen dhiyaadhe jechaadha. Baay'ee barbaachisaadha kutaa 5ffaan kun. Baay'ee barbaachisaadha. Egaa kutaa 1ffaa irratti maal ilaallee? Waaqayyoon dursuu akka ta'e ilaallee turre. Inni jalqaba gaa'elli kan jalqabuu qabu Waaqayyoon ta'uu qaba. Waaqayyoof dursa kennuutiin jalqabuu qaba jennee isa kana ilaalleerra. Akkuma kana lammaffaa irratti immoo diina keenya adda baafne beekuu qabna. Diina gaa'elaa, diina jireenya keenya adda baafne beekuu qabna. Sadaffaa irratti kadhannaadhaan jalqabuun baay'ee murteessaa akka ta'e wal wajjin ilaalleerra. Kadhannaa malee wanti ta'uu danda'u hin jiru. Waaqayyos akka nu gargaaruuf diinni keenyis immoo akka nu mo'anneef injifannoo akka nurratti hin arganneef kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan meeshaa lolaa keenya akka ta'e ilaallee turre. Akkuma kana dabalataan immoo erga kadhannee booddee immoo arfaffaa irratti Waaqayyoon immoo eeggachuun, deebii kadhannaa keenyaa turree eeggachuun barbaachisaa akka ta'e yeroo darbe wal wajjin ilaallee turre jechaadha. Sanarraa waan baay'ee akka barattan abdii guddaan qaba. Warri isa sana duubatti deebitanii ilaalle akkasin duubatti deebitanii ilaaltan isin yaadachiisuun barbaada. Maaliif ergaa guddaa of keessaa qaba, bu'uura guddaa of keessaa qaba waan ta'eef isa kana akka hubattaniif ka'umsa guddaa kan isiniif ta'u qabxiiwwan arfan duuba jiran baay'ee barbaachisoo waan ta'aniif duubatti deebi'aa viidiyoowwan darban sana ilaalaa jechuun barbaada. Inni har'aa baay'ee barbaachisaadha. Kanan isiniif jedhee fi warri wal fuudhan lamaan, warri wal kaadhimmatan lamaan amantiidhaan tokko ta'uu qabu. Amantiidhaan tokko ta'uu qabu. Inni 5ffaan isa kanadha. Amantiidhaan tokko ta'uu qabu. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee murteessaadha. Jireenya keessatti baay'ee murteessaadha. Rakkoo guddaa gaa'ela keessatti dargaggoota mudatu keessaa tokko. Akkuma kanas immoo baay'ee beekamaa kan ta'e irra deddeebi'ee kan mul'atu warri wal fuudhan lamaan amantiidhaan garagara ta'udha. Warri wal fuudhan lamaan amantiidhaan garagara ta'u. Kuni qormaata baay'eedha. Rakkoo guddaa irra deddeebi'ee mudatudha jechaadha. Dargaggoonni baay'een akkas jedhu. Otoon beekin ta'uu danda'a. Yoo jaalalli jiraate amantii garagaraa keessaa wal fuudhuun rakkoo maalii qaba jedhu. Kuni gaaffii dargaggoota baay'eeti. Waan rakkoo hin qabne isaanitti fakkaata. Haa ta'u malee garuu amantii garagaraa keessaa fuudhuun rakkoo qaba. Jaalalli gaarii. Haa ta'u malee jaalalli yeroo muraasaaf turu gaarii miti. Jaalalli umurii keenya hunda nu wajjiniin jiraachuu qaba malee yeroo muraasaaf kan turu ta'uu hin qabu. Warri amantii garagaraa keessaa wal fuudhan garuu jaalalli isaanii yeroo muraasaaf tura. Karaa nama dinqisiisuun yeroo muraasaaf tura. Tarii hammamitti turuu danda'a? Hamma gaafa wal fuudhanitti turuu danda'a. Averejili hamma gaafa wal fuudhanitti tura. Isa dura rakkoo maal qaba? Waa'een amantii rakkoo maal qaba? Suuta inni haasofna.
jaalalatu dursaa. Inni guddaan anaaf si walii galuudha. Amantiin kee rakkoon qabu. Dhimmi amantii lammaffaadha. Akkas jechuudhaan kan isin gowwomsan dargaggoonni dhiironnis jiru, shamarranis jiru. Isa kanatti dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Qormaata guddaa lubbuu keessan amma isin dhabsiisutti gaa inni kun baay'ee lubbuu keessan isin dhabsiisuu danda'a. Amantiin jaalalas ta'ee gaa'ela ni dursa. Amantiin waan hundumaa dursa. Amantiin dhimma lubbuuti. Kanaaf sirriitti beekuun barbaachisaa. Dammaquu qabda sirriitti dargaggoonni. Iddoo itti seexanni isin qabu kiyyoo keessa isin buusu keessaa inni guddaan isa kana. Asitti namoota baay'eetu nyaatameera. Maaliif sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Irra deebi'een isinitti hima kana. Amantiin jaalalas ta'ee gaa'ela ni dursa. Inni duraa inni hangafaa dhimma jireenyaati. Amantiin dhimma lubbuu keeti. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 36 namni biyya lafaa guutummaatti buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maaliree? Yookiin namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a jedha. Ishee fuutee dhumarratti gara si'oolitti, gara badisa bara baraatti, gara du'a bara baraatti kan si geessitu yoo ta'e, Waaqayyo irraa kan addi si baaftu yoo ta'e maal si gooti? Kanaaf isa kanarratti sirriitti dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Erga lubbuu kee balleessitee booddee mootummaa Waaqayyo erga si dhabsiistee booddee sababa isheetiif mootummaa Waaqayyo kan dhabdu, lubbuu kee kan dhabdu yoo ta'e ishee fuudhuun gatii isiin qabu. Qabeenyi ishee, bareenni ishee waan si gargaaru tokko hin qabu. Akkuma kana kansaas bareenni isaa, qabeenyi isaa, barumsi isaa waan si gargaaru hin qabu. Inni lammaffaa irratti maaliif kanaan dura ilaalleerra waliin duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadutti yoo hiitan inni kan biraan itti isiniif dabalama jenneera. Inni guddaan barbaachisaa ta'e mootummaa Waaqayyoo fi jireenya bara baraati. Nuyi amantiin immoo dhimma lubbuuti, dhimma jireenya bara baraati. Kanaaf isa kana komproomaayizii goone gaa'ela gaariin ijaaradhe keessa jiraadha jechuun matumaa hin danda'amu jechaadha. Matumaa hin danda'amu. Waa'ee gaa'elaa yommuu yaadnu waa'ee nama amantii keenyaan ala ta'e yaaduun kufaatii guddaa. Dargaggoota isinittan hima isa kana sirriitti yaada. Yeroo waa'ee gaa'elaa yaaddan nama amantii keessaniin ala ta'e hammamaa bareedu, hammamaa qabaatu, waan kamiyyuu haa ta'u, maal waan biyya lafaa kana hundumtu harka isaan jiraatin inni kun gatiin qabu. Waa'ee nama amantii keessaniin ala yaaduun barbaachisaa miti. Isa olii qabxiiwwan olii san hundumaa ni diiga kun. Yeroo isin amantiitiin ala nama si wajjiniin amantii tokko hin qabne karaa tokko irra hin jirre yeroo si yaaddan isa olii ijaartan sana ni diiga. Waa'ee Waaqayyo wajjin walitti sin buusa. Akkuma kana kadhannaadhaa wajjin walitti sin buusa. Seexanaaf karaa ta'a. Karaa baay'eetiin mo'atamtu. Obsitanii eeggachuu irratti amantii akkasiin abdan taa'isa waan baay'ee sin jalaa jeeqa waan ta'eef kanarratti dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Dhimma kana wajjin wal qabatee macaafni qulqulluun maal jedha? Maal arganna sagalee Waaqayyoo keessaa? Akkuma yeroo darbe ilaalaa turre egaa qajeelfama kan nuuf kennu kanas ilaalchisee Waaqayyoodha. Maaliif akkas jette naan jechuu dandeessa? Anaan akka dhuunfaatti na gaafachuu dandeessu ta'a. Tarii warri hariiroo akkasii jalqabdanii hariiroo akkanaa keessa jiraattan jiraachuu dandeessu ta'a. Yookaan immoo tarii waa'ee Waaqayyoon itti machumaan Waaqayyoon nan amansiisa jettanii kan kana keessa jirtan jiraachuu dandeessu ta'a. Inni kun baay'ee qormaata. Inni kun baay'ee gowwummaa baay'eedha. Jalqaba gaa'elaan wajjin walitti dhuftee yookaan immoo dhimma gaa'elaatiif walii galtee sana miti kanatti Waaqa amansiiftu. Isa kana kan dursu kan biraadha. Kanaaf durumaanuu nama qophaa'e, nama amane, nama fayye barbaaduutu si barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo kana ilaalchisee maal jedha? Qorontoos 2 boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga lakkoofsa 15tti akkas jedha. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatina. Kun qajeelfamadha, abboommi Waaqayyooti. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatina. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatina. Qajeelinniif jallinni maal walitti qabu? Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabure? Kiristoosiif seexanni attamitti walii galure? Inni amanne isaa amane biraa qooda maalii qabaree jedha. Jarreen kun lamaanii waliif faalaan akka du'aa fi jireenyaati. Akka du'aaf jireenyaati. Maal jedhaa? Inni hin amanne isaa amane wajjiniin qooda maalii qaba? Iftiif dukkanni qooda maal walitti qaba? Qajeelinniif jallinni qooda maal walitti qaba? Kiristoosiif seexanni qooda maal walitti qaba? Kun waan baay'ee dinqisiisa. Maalitti fakkeesse warra amantii garaagaraa ta'an, warra amaneef, warra Waaqayyoon hin amanne, keessumaa warra amantii ta'aniif, warra amantii hin taane. Kana jechuun by the way amantii ta'ee mataasaa wantoota baay'eetu jira. Har'a maqaan amantii biyya lafaa kanarra baay'eetu jira.
amantii kiristaanaatiin mataasaa hedduutu jira. Isaan kun hundumtuu yaadni isaanii tokko jechuu miti. Warra amaneef warra amanne gaafa jennu warra matumaa waa'ee waaqayyoo hin beekne isaan kana jechuu isaan kana dabalachuu dhiisuu danda'a. Warrumti maqaa amantiitiin jirani amantiin isaanii macaafa irratti garaagarummaa hedduutu jira. Warra amane gidduu mataasaa garaagarummaa hedduutu jira. Kanaaf gaa'elli kan jajjabeeffamu warra yaadaan walii galan amantiidhaan yaada tokko keessa jiran keessa yoo ta'e baay'ee murteessaadha. Kanaan ala qormaata guddaa qaba jechaadha. Kanaaf egaa warra amanneef warra amane gidduu garaagarummaa isa yeroo kaa'u Kiristoosiif seexana jedha. Jalqaba irratti ilaalleerra waaqayyoon dursuudha jenne, lammaffaa irratti immoo kan ilaalle seexana diina keenya adda baafachuudha jenne. Kanaaf warri amannee fi warri amane walitti dhufuun Kiristoosiif seexanni walitti araaramanii waliin jiraachuu danda'u jecha. Kuni matumaa ta'uu hin danda'u. Lammaffaa ifaaf dukkana. Ifaaf dukkanni attamitti walitti dhufu? Walitti dhufuu hin danda'u. Walii galuu hin danda'u. Ifti yoo dhufu dukkanni hin baqata. Dukkanni yeroo dhufu immoo ifti iddoo isaa gadhiisa. Kanaaf kun wal faana adeemuu hin danda'u. Dabalataan isaan kun yoomiyyuu walii galuu waliin jiraachuu hin danda'an. Kanaaf of eeggannaa guddaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo jaalattan, yeroo gaafattan amantii keessaniin ala gaa'ela dhaabbachuuf hin yaadina. Inni kun baay'ee kan isin jala buttanii beektan jireenya keessan kan gaaga'uu danda'udha jechaadha. Gaa'elli amantii garaagaraa keessaa walitti yoo dhufe egaa akkuma kana ta'a. Attam ta'a akka ifaa fi akka dukkanaa, akka Kiristoosii fi akka seexanaa ta'a jechaadha. Dabalataanis wantoota waliin deemuu hin dandeenye kana jechuun amantii garaagaraa fi gaa'elli waliin deemuu hin danda'u. Macaafni qulqulluun akkasitti ibsa. Keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 10 irraa maal jedha? Qotiyyoo fi harree walitti camaddee ittiin hin qotin jedha. Baay'ee dinqisiisaadha. Harreen harreedha, hojii mataa ishee qabdi. Qotiyyoon immoo hojii mataa isaa qaba. Qotiyyoon qonnaaf oola, harreen immoo geejjibaaf oolti, wantoota adda addaati. Iddoo walitti dhufuu hin danda'an, wal faana ta'uu hin danda'an. Qonnaaf walitti camadamanii qotuu hin danda'an. Harreef qotiyyoon amalli isaanii waliin hin deemu. Jireenyi isaanii waliin hin deemu. Kanaaf qote bulaan tokko harreef qotiyyootti ittiin qotee walitti camade rakkoo ta'a, dadhabbii ta'a malee qonna sana kaayyoo isaa galmaan gaachuu hin danda'u. Matumaa waliin hin deemu jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan waliin deemuu hin dandeenye. Matumaa kan waliin hin deemne. Tarii isin sababa adda addaa ilaaltanii walitti araarsina jettanii yaaddu ta'a. Sagalee Waaqayyo macaafni qulqulluun garuu waliin hin deemu kun dhiisaadha. Dhiisaa waliin hin deemu. Akka itti yaadina. Hin gowwoomina. Maal rakkoo qaba? Jaalalatu caala. Yookaan immoo booda isa kana hin dandeenya. Waan akkas hin jiru. Qormaata baay'ee fidee dhufa. Jireenya keetti balaa baay'ee, abidda baay'ee fidee dhufa. Sababii kana of eeggachuun barbaachisaa. Warri kanatti hin seenne of eeggadhaa. Warri adeemsa akkasii keessa jirtanis immoo Waaqayyoon irra deebi'aa. Kadhadhaati karaa itti adeemsisuun toora qabachuu danda'u gara amantii tokkotti dhufuu dandeessan duraan dursaa haala mijeessaa malee booda hin qaqqabna akkas goona inni guddaan jaalaladha. Sanaan gowwummaa keessan galina. Finyoo morma keessan ittiin dhaatina. Inni kun baay'ee hamaadha. Waliin deemuu hin danda'u. Boodarra erga itti galanii rakkoon qabu jedhanii erga itti galanii booddee hin ta'u yoo inni jedhe hin ta'u yoo isheen jette qaamni tokko mo'amuunsaa hin oolu. Qaamni mo'ame suni nama dhugaa qabu ta'uu danda'a. Qaamni sun abbaa manaa ishee gaddisiisuurra yookaan immoo haadha manaasaa gaddisiisuurra Waaqayyoon dhugaa duraan qabu sana dhiisee kompromaayizi godhee jiraachuu kan filate hedduutu jira. Kun immoo du'a hafuuraati. Duuti hafuuraa baay'ee balaa guddaa qaba. Kanarra kan darbe immoo warri amantii koo kompromaayiziin godhu warri jedhan immoo booda edda wal fuudhanii edda walitti heerumanii booddee isa sana dhiisanii gargar diiganii deemuu ta'a jechaadha. Sun immoo qormaata mataasaa danda'e qaba. By the way, Waaqayyo wajjin ta'utu caala. Sana keessattuu qormaata sana keessatti yoo wanti Waaqayyotti wajjin walitti nu buusu dhufe Waaqayyoon filannee Waaqayyo wajjin ta'utu caala. Nama filannee kan karaa Waaqayyo irraa kaachuu keenya irra jechaadha. Kanaaf qormaata guddaatu jira. Kanaa wal qabatee namoota meeqa seexanni kiyyoo kanaan qabee gara gantummaa fi soba duukaa bu'uutti kan geessa. Kaan isaan immoo tuma beekanii dhugaa dhiisanii waan sobaa keessa jiraatu. Waan sammuun isaanii hin fudhanne, waan yaadni isaanii hin fudhanne sababii itti galaniif dhaqanii maal keessa jiraatu? Soba keessa jiraatu jechaadha. Kun immoo baay'ee balaa guddaa qaba. Jireenya isaaniif hin ta'u. Bara isaanii guutuu gaabbaa jiraatu jechaadha. Kanaaf isa kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kufaatii Saamsooniif sababa kan ta'e amantii isaan ala fuudhuudha. Akkuma beektanii Saamsoon macaafa qulqulluu keessatti nama baay'ee beekamaadha. Goota baay'ee beekamaadha. Nama amantiiti. Kakuudhaan nama dhalatedha. By the way, gaa'ela wajjin kan wal qabatu isa cimaa
isa cimaadhallee nuti jennu bira hin darbu hin sodaatu. Seexanni karaa gaa'elaa dhufnaan nama nuti cimaadha jennu, nama ati cimaadha jettu, intala ati cimtuudha jettu, gurbaa ati cimaadha jettu karaa sana hanni lafaan ga'e argite. Saamsoon kanatti kufe wanta kanatu isa mudate. Maal jedha macaafni qulqulluun seenaa Saamsoon yommuu kaasu Saamsooni nama baay'ee cimaadha. Nama baay'ee cimaadha. Nama kakuudhaan dhalate. Nama kakuu Waaqayyoo keessa jiru. Abbaa isaa fi haadha isaatti duraan dursee Waaqayyoo akka isaan mucaa godhatan, mucaa sana akkamitti akka guddisuu qaban Waaqayyo duraan dursee kan itti hime nama akkasiiti Saamsoon. Haa ta'u malee garuu karaa gaa'elaa dhaqee kufe. Eessatti argannaa abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa tokko jalqabdanii hanga lakkoofsa 3 yommuu dubbiftanii seenaa Saamsoon macaafni qulqulluun akka itti dubbata. Tajaajilaan cimaan sun namni Waaqayyoo sun namni diinota Waaqayyoo baay'ee isaanii fixe sun akkamitti akka inni kufe. Gaaf tokko Saamsooni gara mandara Tiimnaatti dhaqee achitti dubartoota Filisxeemotaa keessaa intala tokko arge. Gara manaatti deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiin warra Filisxeemotaa keessaa intala tokko mandara Tiimnaatitti argadheeraati na fuusisaa jedhe. Abbaan isaatii fi haati isaa garuu ati Filisxeemota warra dhagna hin qabatin keessaa niitii fuudhuuf kan dhaqxu dhugumaan intaloota sanyii keetii yookiis saba keenya hundumaa keessaa durba fuutuu dhabde moo jedhanii hin gaafatan. Inni immoo abbaa isaatiin isheen ija kootti tolteetti na fuusisi jedhe. Sababa kan biraan qabu Saamsoon achi keessaa fuudhuuf sababa kan biraan qabu. Sababni isaa maali? Tokkoof tokko ija kootti tolteetti bakka natti miidhagdeetti natti bareeddeetti na fuusisi. Argitanii qajeelfama Waaqayyoo yeroo sanayyuu saba isaaf kenne waan beekaniif maatiinsa maal jedhanii atattamittiin Filisxeemota keessaa fuuta. Filisxeemota warra dhagna hin qabanne sanyii keenya keessaa qomoo keenya keessaa nama dhabde intala dhabde jedhani. Saamsoon maal deebisa? Ay natti miidhagdeetti. Har'as dargaggoota baay'eetu seenaa Saamsoon kanaan kan wal fakkaatu kan qaban hedduu isaaniitu jira. Natti miidhagdeetti natti tolteetti kan jedhan waan biraan hin jiru. Sababni hamma kana ijji kee banamee ishee amantii kee keessa jirtu, ishee waldaa kee keessa jirtu ilaaluu qaba. Waaqayyoon kadhachuu qabda. Waaqayyo ishee qomoo kee taate, ishee si wajjiniin karaa jireenya irra jirtu, daandii jireenya bara baraarra ishee jirtu ilaaluu qabda. Cimtuu yookaan immoo miidhagduu gara du'aatti si geessitu manna ishee ati tarii akka dadhabaatti ilaaltu, akka fokkistuutti ilaaltu ishee karaa jireenya irra jirtu si wayya. Kanaaf akkasittiin qoramu barbaachisaa miti. Saamsooni natti tolteette. Kanaaf egaa waan godhan hin qabanii dirqama Saamsoon dhaqee intala warra Filisxeemotaa fuudhe. Kaayyoon isaanii gargar kan ta'e, amantiin isaanii gargar kan ta'e, diinota isaa keessaa fuudhe Saamsoon. Dhaqee harka diinota isaatti kufe. Ijji isaa keessaa bahe, daakuu daake, ayyaanni Waaqayyo, ulfinni Waaqayyo irraa bahe. Eessa gaa akkamittiin qabuu dandeenya jedhanii diinonni kan dadhaban yeroo gabaabaatti diinonni qabanii harkaaf miilla isaa hidhanii ija isaa keessaa baasanii daakuu daaksisan. Gadi bu'e sadarkaan isaa jireenya isaa gadi bu'e. Har'as qooda kanaan kan wal fakkaatu jireenya keenya qormaata guddaarraan kan ga'u amantii keenyaan ala walitti hidhachuudha. Bara bishaan badisaas seenaa kanaan wal fakkaatu argina. Uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 2 lakkoofsa 5 fi 6 yommuu dubbistanii sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Qajeelonni jalloota waliin fuudhaaf heerumaan walitti makamuu isaaniitu akka Waaqayyoo biyya lafaa kanarratti firdii faradu taasise. Cubbuun akka baay'atu kan taasise kanadha. Waaqayyo immoo kan hin jaalanne cubbuudha. Warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyo jedhamanii durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fudhatanitti fuudhanii haadha manaa godhatan. Lakkoofsa 5 fi 6. Waaqayyo yommus jal'inni nama lafarratti baay'achuusaa wanta namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uusaa hin arge. Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa hin jibbe, guutummaa garaa isaatiinis hin gaddeeyya. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmaan namootaa fi ilmaan Waaqayyoo walitti hidhatan. Warri ilmaan Waaqayyoo jedhaman kana jechuun qulqulloonni warri Waaqayyoon amanatan jechaadha. Amantoonni jechaadha. Warri karaa jireenya bara baraarra jiran Waaqayyotti kan amanatan isaan jechaadha. Maaliif macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbisne ilmaan Waaqayyo jechuun amantootadha. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irra maal jedha? Hamma isa amanataniif immoo ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenneera. Kanaaf warri Waaqayyoon amanatan ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo kun eenyu wajjin wal makan? Ilmaan namootaati. Ilmaan namootaa jechuun immoo warra kufan. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo laalle ilmaan Waaqayyoo warri jedhamanii Addaam ijoollee gaafa horachuu jalqabe ijoolleen isaa iddoo lamatti gargar qoodamte. Inni jalqabaa Qaayel. Qaayel jechuun faallaa Waaqayyoo kan dhaabatedha.
aarsaa waaqayyoon barbaachifne nama dhiyeessedha. Abeel immoo garee waaqayyo ture, nama waaqayyo jaalatu ture, nama aarsaa qulqullaa waaqayyoof dhiyeessu ture. Akka dubbiif abboommii waaqayyootti nama deddeebi'u ture Abeel. Sababii waaqayyo wajjiniin Abeel deddeebi'eef, aarsaa isaa waaqayyo sababii fudhateef Qaayel obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee ajjeese. Warri jalqabaa sun akkatti gargar ba'an. Qaayel sanyii namaati. Sanyii namaa jechuun nama duuti nama obboleessa isaa irratti ka'ee ajjeese. Abeel garuu mucaa waaqayyo ture. Gaafa mucaa waaqayyo sun du'u waaqayyo maal godhe? Addaamiif mucaa biraa kenne, Sheet nama jedhamu. Kanaaf sanyiin Sheet kun ilmaan waaqayyo jedhamanii waamaman. Fakkeenya amantoota dhugaatti waaqayyoon amanatanii biyya lafaa kanarra jiraataniidha. Baroota hundumaa keessatti waaqayyo saba qaba. Isaan kun ilmaan waaqayyo jedhamu. Sanyii Sheet turan. Sanyii Qaayel wajjin kan wal makan, ilmaan namootaa wajjiniin kan wal makan jechaadha. Warra cubbamoota wajjin, warra waaqayyoon hin beekne wajjiniin warra wal makan jechaadha. Kanaaf maaltu ta'e? Abaarsi guddaan, jal'inni guddaan gidduu isaaniitti dhufe. Walii galtee hin qabani, yaada tokko hin qabani, kaayyoo tokko hin qabani, kadhannaa hin qabani, jireenya hin qabani, yaada tokko hin qabani. Kanaaf kufaatiin gidduu sanatti dhufe, cubbuun biyya lafaa miidhe jechaadha. Kanaaf akkaataa kanaan jalqabaa qabee kufaatiin karaa gaa'elaa dhufe, wal makuu gaa'elaatiin dhufe, amantii ufiin ala fuudhuun dhufe, inni kun kufaatii guddaa fidee dhufe. Waaqayyo isa kana restrictly hin jibba, guutummaatti hin jibba. Sanyii waaqayyoon hin beekne, sanyii waaqayyotti hin amanne keessa fuudhaaf heerumaan ijoolleen isaa akka wal makan kaayyoo waaqayyo miti. Karoora waaqayyoos miti. Kanaaf har'as egaa wanta karoora waaqayyo hin taane kana karoora keenya godhachuun nun barbaachisu. Qooda kana waaqayyo ija keenya akka banu, dubartoota waldaa keenya keessa jiran akka ilaallu, dhiirota waldaa keenya keessa jiran akka ilaallu, warra amantii tokko qabnu, warra wajjin tajaajillu, warra wajjin faarfannu, warra wajjin kadhannu, warra wajjin waaqeffannu, isaan keessaa waaqayyo kan qabu namoonni jiru waan ta'eef ija keenya akka waaqayyo banu kadhannee achi keessaa ilaallee fuudhuun, kaadhimmachuun, heerumuun nu barbaachisa. Malee gara alaa ilaaluun hin barbaachisu. Gara alaa ilaalu jechuun mootummaa waaqayyoon ala ba'u, waaqayyoon gaddisiisu, kufaatii guddaatti seenuu jechaadha. Sana sirriitti akkasiin hubattan hin barbaada. Egaa kanarraa waan baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Warri tarii hariiroo akkasitti qabamtanii jirtanii, anillee waaqayyoon isiniin kadhadha, isinillee waaqayyoon kadhadha, itti yaadaa. Duraan dursa waa'ee amantii keessanii fiksi godha, waa'ee amantii keessanii duraan dursa fixaa malee gara gaa'elaatti, gara fuudhaatti, gara heerumaatti adeemtu isa kana lammaffaarra gootu taanaan booda qormaanni guddaan isin mudata. Qooda kana duraan dursitanii waa'ee amantii keessanii sirreessaa. Sana booddee yoo ta'uu baate immoo gargar bahaatii waaqayyo kan isiniif qopheesse, karaa waaqayyo isiniif qopheesseen warra mana waaqayyo keessaa fuudhaa heerumaa isiniin jechuun barbaada. Kun egaa sagalee waaqayyo irratti kan hundaa'e gorsa baay'ee barbaachisaadha. Waan guddaarraa akka baratan abdii guddaan qaba. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Yaada keessan, gaaffii keessan deebi'ee rifleektii gochuu akka hin danda'utti jechaadha. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Kutaa 6ffaatiin yeroo itti aanu walitti deebina. Turtii gaarii, ayyaanni waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.